positive over negative. Maal siniif kenna? Negative siniif kenna jechuudha. So negative jettu. Kan itti aanu rational inequality. Rational inequality solve gochuudhaaf haaluma isa dura hordoftanii garuu fraactionii akkuma fraactionii isaatti ta'edha. Isa fraactionii ta'e hin diriirsitanii jechuudha. Bifa lineariidhaan isa siin achi diriirsinu amma garuu isa fraactionii ta'e x plus 1 over x square plus 3 jedha taanaan less than 0 jedha taanaan kana diriirsuun sinirraan eegamu jechuudha. Isa criss cross gootanii yookaan immoo LCM keessan hamma xumuraatti sadeemtan sanaa fuutanii isa diriirsitanii x whole square plus 1 less than 0 qofa gootanii hin jiru jechuudha. Kan akkuma jirutti eegduu maalitti fayyadamtu ture? Sign chartiitti fayyadamtu. Haa kan jedhuudhaaf immoo amma roon akkasitti dubbadhu siniif garuu dhiisuu danda'a. Yeroo diiteelii isaa gilgaalota keessatti hojjennuuf egzaampilota ilaalaa deemnu immoo siniif galaa jechuudha. Utuu kanan hojjetiin immoo maal gochuu qabdu siniin jedhaa. Definitionii 2.7 keessatti kan barreeffamee jiru. Polynomial expressioniidhaan bifa barreeffameeramuun barreeffamee kan jiru adda baastu jechuudha. Yookaan rational expressioniidha moo miti jechuudha. Kun fakkeenyaaf rational expressioniidha maaliif ta'ee yoona jettan kun rationalidha kunis rationalidha. Karaa biraatiin tokko kun akkamitti barreeffamti siniin jedheen ture tokko irraan tokko jedhamti. Tokko jechuun immoo tokko baay'isuu x the power of 0 jechuudha siniin jedheera. So inni kun maalidha? Polynomialidha. Inni jalaas haala kanaatiin ibsamtudha polynomialidha. Polynomialii kan ta'e immoo jalaa firrisaa rational expression jennee turre. Itti aanee kan dhufu immoo isa biira jirudha. Kun miti isheen kun sababni isaas polynomial expression miti waan taateef isheen kun maalidha? Exponential functionidha. Exponential function jenna ishee kana. Tokko isaa exponentialii ta'ennaan immoo exponentialii fi rational expression walitti qixxeessuun sirrii miti. Kanaaf biira inni jiru ta'uu hin danda'u jenna. Which of the following is or are rational inequalities jedhaman ta'edhaaf miti jenneerraa jechuudha. Itti aanee kan dhufu isa kamdha? Isa sirra jirudha. Inni sirra jiru immoo ta'uu ni danda'a jechuudha. Inni sirra jiru ta'uu ni danda'a. Maaliif ta'uu danda'a? Lamaan isaa ilaaluu dandeessu. Mallattoo irraan xiqqaa yookaan walqixaa garasii fi gamanaatiin kan jiran hundi isaanii rational expression waan ta'aniidhaaf ta'uu ni danda'a jettu jechuudha. Solve godhi kan jedhu ammoo hunda isaa itti deemaa jiru waan ta'eef amma solve nu gaafachaa jiru nasirra jiru kamtu rational expression dha kan moo miti jedha. Haaluma wal fakkaatuun biin keenya miti turre jennee akka turre kitaabni keenya jedhee jira. Kana fi garuu rational inequality dha. Eenis biirra kan jirus. Akkamittiin immoo isteepotaa nuuf kaa'ee jira jechuudha. Ammas isteepotaa doomeenii yoomiyyuu jalqaba barbaadamu. Sababni isaas waan doomeenii ala argattan jennaan miseensa doomeenii ala argattan jennaanii solution setting keessan impiti ta'a waan ta'eedhaaf jechuudha. Miseensa doomeenii ala argattan jennaan impiti setii argattu waan ta'eedhaaf. Bifa kanaatiin barreessi jedha jechuun gara 0tti mallattoo irraan xiqqaa yookaan walqixaa, mallattoo irraan guddaa yookaan walqixaa, mallattoo irraan xiqqaa yookaan walqixaatiin barreeffadhu nuun jedha. So barreeffannatti aansin immoo the zeros of p of x fi q of x kan isa irraas kan isa jalaa 0 siisaa barbaanna. The zeros jechuun 0tti qixxeessiitii gatii xaafurii jechuudha. Gatii xaa barbaadi. Gatii xaa kan q of x kan p of x. Gama biraatiin am fakkeenyaaf x plus 2 all over x minus 3 less than 0 naaf kennameera taanaan iddoo less thanitti amma kana otoo wal qixa ta'ee x minus 3 tiin baay'ifna ture. Amma baay'isuun hin jiru jechuudha iddoo kanatti. Baay'isuu son taanee maal gootu ture? Kan isa irra keessaas gatii xaa barbaaddu, kan isa jalaas gatii xaa barbaaddu. Fakkeenyaaf gatiin xaa kan isa kanaa negative 2 dha. Kan isa kanaa immoo positive 2 jechuudha. Yeroo 0tti qixxeessitanii furtan positive 3 dha. So negative 2 fi 3 keessan kuni bu'aa isiniif qabdi ishee immoo sign chartii keessa buufattanii hojjetattu jechuudha. Sign chartii irra keessa taa'uuf isin fayyadu. Fakkeenyaaf irra keessarra negative 2 kaadhaa itti aansee immoo 3 godhaa gadiin sassararaa asiin achiin sararaa akkasittiin hojjedhuudhaaf na fayyadaa jechuutti kamaa jechuudha inni kun. Kuni isa kanaaf si fayyadaa naan jechuu isaatiifidha malee waa biraatiif miti. Gatii xaawwan lamaan solve godhi jechuun. Zeerosii kana barbaaddu jechuudha. Then sign chartiidha isheen afaffaara jirtu kun immoo. Sign chartii keetti fayyadamtee waan ati hojjetattuuf sitti muuf jedheetu jechuudha. Haaluma wal fakkaatuutiin as keessatti kan nuuf kenname yeroo sign chartii keessa galfattanii isa kana sign chartii keessaan fakkeenyaaf kanas 0tti qixxeessitu kana 0tti qixxeessitu sababiin isaas ofiisaa nuuf xumuramee jira waan ta'eedhaaf
X'n koo negative 1 negative 1 jalqaban barreessaa itti aansee immoo 1 barreessaa jechuudha. So asii gadiin sassarara qixuma isaaniitiin. Negative 1 gaditti kan jiran lakkoofsota ilaalaa, negative 1 fi 1 gidduu kan jiran ilaalaa, isaa achis ilaalaa jechuudha. So solution setting keessaan isiniif taa'ee jira jechuudha. So haalaan ammas agarsiiseen ta'ee negatiivitti asiitii poozitiivii nuuf kenna. Greater than 0 jedheeramti kunoo tokko isa kana fudhanna jechuudha. Kabiraamoo poozitiiv kan arganne iddoo isa kanatti jechuudha. Kunoo isa kana fudhanna jechuudha. Kun hin danda'amu, 0 sin dabalatu hin danda'amu, undefined hin danda'amu. Greater than or equal to ta'e kanatti hin dabalatu jechuudha. So ammani lakkoofsa kan x koo kan naaf furuu danda'u isa kanaa fi isa kanaan lamaanii jechuudha. Deebi'an argadhee jiru. Negative infinitive up to 1 jedhama karaa biraanni kun. 1 up to positive infinitive immoo isheen kun up to negative 1 ittidha. 1 up to positive infinitive immoo karaa biraa isa kamidha? Kunoo isa kanadha jechuudha. Deebiinsaa isa kana isiniif kennaa jechuudha. Yuuniin gootanii kunoo isa kanadha jechuudha. Iddoo negatiivii ta'utti hin danda'amu. Sababiin isaas greater than 0 jenneerra waan ta'eedhaaf jechuudha. Gilgaala keessatti immoo kanaa ol akkasiniif ifuu abdii nan qaba. Mee kanaaf iyyuu akkamitti akka hojjennu qofaa hordofaa. Ishee kana immoo akkamittiin solvi goonaa naan jettanii isa kana as naannessitu jechuudha. Achi yeroo naannessitan akkamsiniif kennaa 1 over 3 minus 2 over x is the whole square minus 5 over 3x greater than or equals to 0 jettu jechuudha. Ishee kana immoo LCM walitti hidhaatu jechuun seera walitti hidhatu jechuudha. LCM isaanii 3x is the whole square ta'a. Maaliif ta'a naan jettanii maaliif ishee kanas immoo ittiin baay'ifnee kana qofa walitti baay'istee naan jettanii. X'n koo inni kuni kunoos keessa jira, 3'n koo inni kun immoo kunoos keessa jira jechuudha. Kanaaf iyyuu achi keessa warra jiran idduma tokko guutuu jechuudha. Karaa biraa 3x whole square yeroo hiramu hunda isaaniif iyyuu haftee malee hirama. 3x whole square divided by this one maal isiniif kenna? X whole square isiniif kenna jechuudha. X whole square isiniif kenna. Time 1 immoo x whole square himataa jechuudha. Amma immoo 3x whole square kanaaf yeroo hirtan meeqa isiniif kenna? 3 isiniif kenna. 3 time 2 jettu jechuudha. Isheen immoo meeqa taati? 6 taati. Pozitiiva 6. Negatiiva 6. Gidduun ishee negatiivii waan taateef isheen immoo. Ammoo 3x the whole square divided by 3x maal isiniif kenna? X isiniif kenna. X isiniif kenna. Minus meeqa taare? Minus 5x ta'a jechuudha. Greater than or equals to 0 jettu. Kunoo ishee kana solvi gootu jechuudha. Ishee kana solvi gochuudhaaf immoo kana 0 siisaa barbaaddu, kana 0 siisaa barbaaddu, warra 0 siisaa argattan immoo saayin chaartii irra bubbuufattanii solvi ittiin gootu jechuudha. Kitaabni keenyu kunoo akkas nuuf godhee jira, akkas nuuf godhee jiru. Kana 0 siisaa yeroo nu barbaadu sarara keessaa kana 0 siisaa yeroo nu barbaadu maal nuuf argatee jira? X minus 6 fi x plus 1 itti factorize godhee jira jechuudha. X is the whole square minus 5x minus meeqa jennee ture isa sana jechuudha. Isa kana yeroo factorize godhu kunoo kan argate erga factorize godhee immoo 0 siisaanii barbaade 0 siisaanii erga barbaade booda immoo maal godhe jechuudha. Kunoo plus or minus plus yeroo walitti baay'isu kunoo kana kan argate iddootti 0 argatu jira, undefined argatu jira. Greater than or equals to jedha waan ta'eedhaaf ne positive fudhattu dhiyansitanii 0 sin fudhattu. Equals to 0 jedhee wannaan 0 sin dabalataa jechuudha. Negative hin dabalatu, undefined hin dabalatu, kanas hin dabalatu. Ammoo isa kana fudhataa jechuudha. So solution setting keessan kanaati ol x is greater than 6 iddoo biraatti immoo isa jechuudha. Negative 1 fi isaatii gaditti jechuudha. Solution setting keessan kanaafuu akkamittiin barreeffama haala barreeffama isaa barreetu gara gilgaalaatti seenna. Negative infinitive up to negative 1 ni dabalata waan ta'eedhaaf biraasii gootu. Bracketii miti union jettu 6 asiitii kunoo 0 ni dabalata. 0 ni dabalata. Greater than or equals to jedhennaan equals to yeroo isheen jettu 0 ni dabalata jechuu agarsiifti waan ta'eedhaaf again 6 koo hin dabalata jechuudha. Biraasiin godhe koomaa positive infinitive ta'a jechuudha. Deebiin keessan kana ta'a. Innuu kitaabni keessanuu isiniif kaa'ee jira. So solution setting keessan finally meeqa isiniif kaa'ee jira kitaabni keessan kunoo akkasittiin isiniif kaa'ee jira jechuudha. Kun akkaataa inni itti isinii ibsuu barbaadeetudha.
Yeroon gilgaalii irratti isinii ibsu immoo kanaa ol akkasiniif ifuu abdiin qaba. Exercise 2.80 let's do it together. Mee waliin haa hojjennu. Irratti kan nuuf kennameeru kunoo isa kana fakkaata. Haala salphaatiin nu barraa'ee jira. Kana jechuun iddoo tokkotti nuuf sassaabamee jira jechuudha. Greater than or equal to 0 jedheera taana iddoo tokkotti nuuf sassaabameera jechuudha. Karaa biraatiin 0 isa kanaa fi isaan kanaa barbaanna. Kanuma qofaa barbaannaan afa ala wanti ta'u tokko hin jiru. 0 isa kana kan isarra keessa jiru kana 0tti qixxeessitanii yoo barbaaddan tokko isaanii jechuudha. X plus 1 0tti qixxeessee yeroo barbaadu kanaaf kenna x kun qixxaatti negative 1dha. Kan isa kana immoo 0tti qixxeessee yeroo barbaadu x minus 1 ni qixxaata 0 jedha. X kun meeqan jedha 1 argadha jechuudha. X is equals to negative 1 fi x is equals to negative 1dha. 1 fi negative 1 warra solve godhanne jechuudha. X is equals to negative 1 fi 1 itti fayyadameetanii solve godhaa jechuudha. Haawusa jedhuudhaaf warra kanatti fayyadameetanii kaasutti jira jechuudha. Ol butadheera waan ta'eef isaan itti fayyadameetanii kaasutti jira. Isarra keessaa jalqaba barreeffattu. Isarra keessaa maal gootanii barreeffattu? X plus 1 barreeffattu. Itti aansitanii immoo x minus 1 keessan barreeffattu. X minus 1 barreeffattu jechuudha. Dansain chaartii kaasutti jira. Itti aansee immoo maalan barreessaa? A guutummaa isaan barreessa. A guutummaa isaan barreessa jechuun x plus 1 all over jedha. X minus 1 jedha jechuudha. Kunoo warra kana diddiigeen jira. Takkaa warra kanan barreesse, takkaa immoo isa kanan barreesse, umarratti immoo wal faana barreesse. Hunda isaan barreesse isiniif galee. Kanuma. Jennaan sarara. Asiin achi sarartu. Gadi sararattu. Asii gadi sararattu jechuudha. Jalqaba kan barreeffamu negative 1 immoo 1dha waan jettan negative 1 sababni isaas negative 1 sarara lakkoofsaa irratti xiqqaatee barreeffama waan ta'eef negative 1 jedha jechuudha. Itti aansee yoo meeqan barreeffadhaa 1 barreeffadhaa jechuudha. 1 kun immoo iddoo kanatti barreeffama. Isa booda lakkoofsa negative 1tii gaditti argamu as keessa buuseetanii ilaala jechuudha. Lakkoofsa negative 1tii gaditti argamu fakkeenyaatti lakkoofsa meeqadha? Negative 2 argama. Negative 2 as keessa yoo buufattan meeqa argattu? Negative argattu. Negative 1 argattu jechuudha karaa biraa. So amma fakkeenyaaf negative 2 plus 1 ta'a jechuudha. Karaa biraa inni kun yeroo solve ta'u which is equal to negative 1 naaf kenna. Negative 1 ta'edhaan maalan godhachuudha? As kana negative hin barreessa. Hamman eessa ga'u? Hamman iddoo tokko ga'utti 0 jedha jechuudha. Isaa olitti immoo positive ta'a. Gaaffii malee isaa olitti immoo positive ta'a jechuudha. So isaa olitti maalan godhachuudha? Positive hin barreessa. Positive jettu eessa yeroo aktan negative 1 qofa irratti salaaltu malee iddoo biraa irratti miti jechuudha. Kan isa kanaa immoo eessa irratti ni salaala? Eessa irratti ni salaala? 1 irra hamma 1 qofa irratti salaala. Eessa irratti 0 ta'a? Asirratti 0 ta'a jechuudha. Sababiin isaas 1 fiddanii as keessa buufattan meeqa argattu waan ta'eedhaaf 0 argattu waan ta'eef jechuudha. Kana jechuudhaan isaa. Isaa gadittoo negative ta'uu positive ta'uu jettan lakkoofsa tokko fudhatanii ilaaltu. Lakkoofsa wayii tokko fudhatanii ilaaltu jechuudha. Kanaa gaditti kan argamu. Kanaa gaditti kan argamu fakkeenyaadhaaf kana gidduutti isaa ta'u as kanattis kan argamu isaa gadi emtiire gidduutti kan argamu. Asiiti 0dhaan argama fakkeenyaaf gidduu kanatti argama. Asii immoo negative 2 argama. Lamaan sanii yoo as keessa buufattan maal argattu? Negative argattu jechuudha. Negative 3 fi negative 1 akka carraa ta'een fakkeenyaaf lakkoofsa isin argattan. So hamma iddoo 0 ga'utti maal ta'a jechuudha? Negative ta'a jechuudha. Asirratti illee negative ta'a jechuudha. Isaa olitti garuu maal ta'a? Positive ta'a jechuudha. Itti aanee kan jiru x minus 1 x plus 1 over x minus 1 dha jechuudha. X plus 1 keessan kunoo negative argattan. Anisa kana immoo maal argattan? X minus 1 keessanii maal argattan? Ansaas negative argattan. So kan isaa maal barreessitu ture? Kan isaa maal barreessitu jechuudha ree? Positive barreessitu jechuudha. Positive siniif kenna. 0 hiruu negative jechuun fakkeenyaaf asirratti otoo negative tokko naaf kennira ta'e 0 hiruu negative tokko maal kanaaf kenna jechuudha. 0 hiruu negative tokko maal kanaaf kenna? 0 naaf kenna jechuudha. Kanaaf 0 barreessa kan isaa. Isaa olitti immoo maal naaf kennaa jettu? Positive over negative. Maal siniif kenna? Negative siniif kenna jechuudha. So negative jettu. Positive over kun positive ture miti iddoon kun as kun positive dha. Positive over 0 no maal siniif kenna? Undefined siniif kenna jechuudha. So jettanii istu. Isaa olitti maal siniif kenna? Positive siniif kenna.
Gaafiin keenya immoo maal nu gaafatee ture? Greater than or equals to 0 nuun jedhee ture jechuudha. Greater than jechuun eessatti poozitiiviidha jechuu barbaadeetu. Eessatti poozitiiviidha? Eessatti poozitiiviidha? 0 immoo itti dabalatee jechuutti hiikama jechuudha. So lafa inni itti poozitiivii ta'ee barbaadu jechuudha. Eessatti poozitiiviidha? Tokko kunoo kana asirratti poozitiivii fi 0 dabalata. 0 sitti dabalata. Greater than or equals to jechuun. Undefined sitti hin dabalatu. Kunoo kanaa ol ta'a jechuudha. Isaan kana warra itti marre kana lamaan ta'a jechuudha. Gama biraatiin isheen kun maal jechuudha? X'n greater than 1dha. Asitti immoo isheen kun x'n keenya maalidha jechuudha? X'n less than or equals to negative 1dha jechuudha. Solution setting keessan kanaa gadittii fi isa kanaa olitti bichaa define argattanii kun iddoo wal argatee jiru kana jechuudha. Isa kana immoo bifa tutsa seetiitiin akkamitti barreessitu yoo naan jettan solution setting keessan ni qixxaata jedheetaniin akkamitti isinii barreessa. Cuftuu keessan banattu negative infinitive jettu hamma tokko geessanitti jechuudha. Negative 1 cuftuu immoo biraasiidha isa jedhuudhaaf immoo tokko irratti define ta'a moo hin ta'u kan jedhuudhaaf ni ta'a jechuudha. Kana jechuun 0 equals to 0 jedheera waan ta'eedhaaf biraasii ta'a jechuudha. So union jettu amma immoo eessaa olitti jennerra kunoo ishee sararrattan kanaa olitti jechuudha. Tokkootii olitti waan ta'eef ishee hunda dabalataa wattan undefined irra jira waan ta'eedhaaf hin danda'amu. Kanaafuu isaaf immoo cuftuu gootu. Cuftuu fi biraasiin addaa jiru. Cuftuuf biraasiin adda adda ta'uu isaanii hin dagatiina. So kanaafiyyuu anamma ishee maal fayyadama? Ishee golboon fayyadama. Godheetaniin 1 positive infinitive gootaniitti cuftuu jechuudha. Solution setting keessan inni irra jiru maal taree isa kana isiniif ta'a. So yeroo salphistan ilaaltan kana fakkaata. B salmoo wal fakkaatuun hojjenna. Garuu isa kana less than 0 tti naannefachuuf jecha dirqama 5/3 keenya as naanna'u qabaa jechuudha. Achiis naannessitanii doomeenii baasuun warra jalaa 0 tti qixxeessitanii solve gootuu isiniin jedheera waan ta'eef doomeenii haala isiniin jedheen hojjettu. So equation kana mee solve goonu. Inequality kana mee solve goonu. Equation fi inequality adda addaa waan ta'eef 1/3 plus 2 x whole square minus jedha 5/3 x less than 0 jenna jechuudha. Isheen kun egaa darbitee jirti. Inni kun immoo LCM maal waliin qabaa jenna. LCM isaanii maalidha? 3x whole square dha. So 3x whole square jala taa'aa jechuudha. Akkas gootanii 3x whole square divided by 3 meeqa isiniif kenna? X whole square kenna. X whole square time 1 jenna jechuudha. No x whole square dha. Plus jenna gidduu isaa plus jira waan ta'eedhaaf. Again 3x whole square divided by 3 meeqa isiniif kenna? Divided by x whole square maal isiniif kenna? 3 isiniif kenna. 3 time 2 jettu 2 jenna jechuudha. Amma immoo 3x the whole square divided by 3x meeqa isiniif kenna? X isiniif kenna. X time plus minus gidduu isaanii jira waan ta'eedhaaf minus hin koma jirti. Minus 5 time x ishee argattaan jechuudha. Less than 0 jenna. Egaa qooyya bu'uudha jechuudha warra kana. Ishee kan immoo ni qixxaatti jenna. X the whole square isheen kun maal isiniif kenniti? 5x isiniif kenniti. Minus 5x plus 3 6 ta'a. Ishee kana walitti baasitan immoo 6 isiniif kenniti. 6 all over 3x the whole square. The whole square less than 0 jenna jechuudha. Hima keenya bifa less than itti jijjiirannee jirra waan ta'eedhaaf 0 gara siin kaa'achuudha taargeetiin keenyas waan ta'eedhaaf amma gaa ishee kana maal gochuudhaaf factorize gochuudha. Ishee irra keessaa kana yeroo factorize gootan maal isiniif kenna jechuudha. Baay'atee 6 kan isiniif kennu ida'ame immoo negative 5 kan isiniif kennu. Baay'atee 6 kan isiniif kennu negative 3 fi negative 3
time negative 2 dha. Ida'amanii immoo isaan kun lamaan maal isiniif kennu? Negative 5 keessan isiniif kennu jechuudha. All over jenna. All over jenna. 3x whole square keessan immoo ni dhufaa jechuudha. 3x whole square less than 0 dha. Warra kana 0 1 isaanii isa kana 0 isaa 2 dha. Isa kana 0 siinsaa 2 3 dha. Isa kana immoo 0 siinsaa 0 dha jechuudha. 0 tti qixxeessitanii solve gootu. Han tokko tokko isaanii iyyuu. Then maal kaafachuu dharee? Teebilii keenya kaafanna jechuudha. Teebilii keenya kaafanna maalitti fayyadamne? Asiitii 2 itti fayyadamna, asii 3 itti fayyadamna, isa kana immoo 0 itti fayyadamna jechuun 3x whole square is equal to 0 jettan yeroo solve goota maal isiniif kenna? 0 isiniif kenna antidhaaf. Over 3 jenna, over 3 jenna, x whole square is equal to 0 jechuun immoo 0 dha mitiiree under radical sanuma deema jechuudha. So kanneen itti fayyadamnee teebilii keenya kaafachuutti jirra. Teebilii keenya immoo akkasitti kaafna. 0 keenya jalqaba barreeffadha. 0 dursa antidhaaf kan nuti qabnu 0, 2, 3 qabna. 0 si warreen kanneeni jechuudha. So 0, itti aansee 2, itti aansee 3. Isa kana achi kan jiru positive infinitive dha. Kana gaditti kan jiru immoo negative infinitive dha jechuudha. X minus 2 barreessa. X minus 2 barreessa. X minus 2 kun asirraatiin fudhee antidhaaf isa barreessee jira. Itti aansee immoo x minus 3 barreessa. X minus 3 itti aansee maalan barreessa jechuudha. Kana guutummaa isaan barreessa. Yeroon guutummaa isaa barreessu x minus 2 time x minus 3 jechuudha. Itti aansee maalan barreessa? 3x the whole square isa jalan barreessa. Isa jala jiruun barreessa jechuudha. Kun isa kana barreessa. Inni kun asirratti 0 ta'a yoonaan jettan iddoo 0 ta'u irratti sirgeessitu jechuudha. Asirratti 0 ta'a. Isaa gaditti immoo negatiivii dha jechuudha. Keessa buufattanii ilaaltu, lakkoofsa tokkuma keessa buufattanii ilaaltu. Isaa olitti immoo poozitiivii ta'a. Takka negatiivii ta'ennaan kanaaf maal ta'a jechuudha? Poozitiivii isiniif kenna. Poozitiiv jettu jechuudha madumatti. Inni kun immoo asirratti 0 ta'a jettu jalqaba isa 0 barreeffadha. 3 irratti 0 ta'a. Sababni isaas kun 3 amtiire. 3 irra 0 ta'a. Isaa gaditti ta'u. Isaa gaditti kan jiru jechuun 3 gaditti kan jiru immoo negatiivii isiniif kenna. Isas lakkoofsuma tokko keessa buufattanii ilaaltu. Lakkoofsa wayii ta'e keessa buufattanii ilaaltu jechuudha. 3 kanitti kan argamu. 3 gaditti kan argamu. Isaa olitti immoo poozitiiviidha. Amma immoo x minus 2 time jedhama tiiree walitti cufame jechuudha. Isaan immoo isaan kana lama yoo walitti baay'istan jechuudha kunoo. Isarra keessaa isa jalaa baay'isuudha gidduu isaanii kan jiru. So negative time negative maal isiniif kenna? Positive isiniif kenna jechuudha. Positive isiniif kenna. Isheen kun 0 time negative maal isiniif kenna? 0 isiniif kenna jechuudha. 0 fi lakkoofsi wayii walitti baay'ate jechuudha. Itti aanee kan jiru immoo negative time positive immoo maal isiniif kenna? Negative isiniif kenna. So negative barreessitu jechuudha kana. Negative barreessitu asirratti immoo 0 time positive maal isiniif kenna? Irratti 0 barreessitu jechuudha sarara irratti. Positive time positive maal isiniif kenna? Positive isiniif kenna. So positive jettu jechuudha. Infinitivity achitti. Itti aanee kan dhufu kan isa 3x ti jechuudha. Kan 3x immoo eessarratti 0 ta'a? 0 irratti 0 ta'a. 0 irratti 0 ta'a. Isumaaf solve goone ture sirratti mitiire 0 ta'a. 0 tii gadittoo maal kennaa yoo ta'an negatiivii kenna. Lakkoofsa wayii fudhattanii ilaaltu jechuudha. So negatiivii ta'a jechuudha. Inni dhisneerra malee. 0 tii olittoo maal nuuf kenna? Poozitiivii nuuf kenna jechuudha. Lakkoofsa kamiyyuu buufattan 0 tii olitti poozitiivii isiniif kenna. Eessa keessa buufattu? As keessa buufattanii immoo ilaaltu sammuu. As keessa buufattanii ilaaltu zeen positive isiniif kenna jechuudha. Kan itti aanee dhufu immoo isa kamidha? X the whole square x minus 2 time x minus 3 dha jechuudha. All over 3x the whole square. Isa kana over isa kana jenna mitiire waluma jala jiru jechuudha. So positive over negative maal isiniif kenna? Negative maal isiniif kenna? Negative isiniif kenna jechuudha. Over idhaan isa kana ammoo. Ani isa kana hiruudha.
Gubbaatti maal jennee ture? Baay'isuu jennee ture. Gidduu isaan kanaas baay'isuu jennee ture jechuudha. So hiruudha iddoo kanatti immoo. Hiruun isaa meeqa isiniif kennaa waan jettan negatiivii isiniif kenna jechuudha. Negatiivii isiniif kenna. Asirratti yoo zeeroo firtan maal isiniif kenna? Undefinedha jechuudha. Aan jettanii istu ishee. Sarara irratti aan undefined isheen jettu sun immoo. Aanii ta'a jechuudha. Undefined kan jettu sana akkasitti akka qabattan barbaada. Itti aanee positive over positiveedha. Positive over positive jechuun positivii isiniif kenna jechuudha. Lakkoofsa positive yoo hirtan jechuudha. Itti aansee immoo 0 over lakkoofsa yoo hirtan meeqa isiniif kenna? Positivaaf yeroo hirtan 0 isiniif kenna jechuudha. Undefined ta'u iddoo kanatti. Yoo 0 jala taate bicha undefined taati. Itti aansee immoo isiniif kenna negativii fi positive wal faana argitan jennaan negativii ta'a yoomiyyuu negative ta'a. 0 over lakkoofsa jechuun immoo maal isiniif kennan immoo 0 isiniif kenna jechuudha. Kunis undefined ta'u irra keessa jira waan ta'eedhaaf. Isaalaa positive nuuf kenna jechuudha. Kan barbaanne immoo gaaffiin keenya immoo maal jedhee nu gaafata? Leezaan jechuun eessatti negatiiviidha jechuudha. Eessatti negatiiviidha. Lakkoofsota negatiivii ta'an itti marattu jechuudha. Asiitii negatiiviidha. Asii immoo undefined gaditti negatiiviidha jechuudha. So ol deebitu gaa ol deebitanii kuro xiyya keessanii irra ilaaltu jechuudha. Xiyya keessan irratti negatiiv kan isin argattanii 0 gaditti kan isin argattanii. Itti aansee immoo 2 fi 3 gidduudha kan isin negatiivii argattan jechuudha. So solution setting keenya akkam taare negative infinitive up to 0 union 2 fi 3 gidduudha jechuudha.